Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa Safuu Seeraa. Sagantaa keenya Safuu Seeraa OBN sagalee uummataa fi tajaajilli beeksisaa fi bashannanaa zirnaa sholaanii waliin ta'uudhaan qopheessanii isinii dhiyeessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti daqiiqaa 30 nu faana turtanii sagantaa keenya akka daawwattan daawwachuu qofaa miti yaadaa fi gaaffii dhimma seeraa irratti qabdan hundaa akka nuun geessan nun immoo anaa dhufuun akka isin simannu waadaa isinii galaa isinis immoo akka nu gaafattanii fi yaada akka nu kennitan waadaa nu seenaa akka daawwattan kabajaan isin affeerra. Jalqaba irratti akkuma kanaan dura taasisnu odeeffannootu isinii dhiyaata. Odeeffannoo kana immoo kan dhiyeessu Illaamuu Dajaneeti. Illaamuu Dajanee toora intarneetii irraa oduuwwan biyya alaa yookaan immoo odeeffannoowwan biyya alaa akkasumas immoo biyya keessaas immoo yeroo tokko tokko baasee kan nu dhiyeessu jira. Egaa odeeffannoo inni dhiyeessu nutis immoo isinii dhiyeessinu isin biraan geenyu kunis jira edaayettanii akkasiin dammaqxan akkasin irraa waa barattan safuudha jettanii akkasin immoo gara fuulduraatti wanta akkasii nu biras akkan geenye akkasin ofirraa ittistaniif jechaadha. Egaa maalumaafuu barnoota akka argannu hubannoo akka argannu akkasumas immoo kunis jira inni akka waan tokko gurraa qabaannuuf kan nuti odeeffannoo isinii dhiyeessinu jechuudha. Kanarraa keessatti kan isinii dhiyeessinu namni tokko du'uudhaaf qaama seeraa eeyyamsiisuu qaba moo hin qabu? Hin qabu? Qaba? Seerri akkasiin jiru? Tole. Inni lammaffaa immoo torban darbe waan dhiyeessine dhaggeeffattaniittu yookaan immoo daawwattaniittu magaalaa Naqamteetti dubartiin tokko abbaa warraa ishee summiidhaan heddii ajjeeftee booda ofiisaatii of ajjeese jechuudhaan qindeessitee keessaan immoo balbalatti cuftee sirriitti qophaa'uudhaan waraqaa barreessitee anota of ajjeese gaabbeera kan jedhu lapheesaarra keessee akka ala bulte akkasumas immoo poolisoonni yeroo sanatti shakkuudhaan qabanii akka ishee taate amanuu ishee himanii turanii nutis immoo sagantaa kana dhiyeessinee turre. Faallaa kanaa garuu biyya alaa keessatti waa argani. Faallaa kanaa jechuudha. Namichi haadha warraasaa edaa himuun qabanii Illaamuutu isinitti hima. Garuu dhimmichi faallaa sanuti dhiyeessine kanaati mee Illaamuu wajjin tura. Odeeffannoowwan kana lamaan toora intarneetii irraa kan argatee fi kan biyyottan alaa kana isinii dhiyeessa. Seerri safuu qabaa, safuunis seera qaba. Kan hordofaatiin jirtan qophii keenya Safuu Seeraatiin yeroo odeeffannoo isin biraan geenyu raqa qabnetti kan jirru. Dureessi Ameerikaa tokko haadha warraa isaa ajjeesuudhaan himatamee seeraan barbaadamaa ture to'annoo seeraa jala ooluu isaa gabaasni CNN ni mul'isa. Ga'eessi umurii 54 Peter Chadwick bulchiinsa Kaalifoorniyaatti haadha warraa isaa ajjeesuudhaan himatamee mana murtiitti kan dhiyaate waggoottan 4 dura ture. Wayita sana wabii birrii miiliyoona 1 gadi lakkifamee ture achumaatiin garbuuteen isaa dhabame. Manni murtii biyyattii akka jedhutti Peter United States of America keessatti namoota 15 haalaan barbaadamaa turan keessaati isa tokkodha. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2012tti haadha warraa isaa ajjeesuudhaan urufattee erga gatee booda waajjira poolisii dhaquun haati warraa isaa namoota hin beekamneetiin danqamtee akka ajjeefamtee eeruudhaan poolisiitti hime. Poolisiin garuu qorannoo isaatiin mallattoo yakkichi Peteriitiin manuma isaa keessatti dalagamuu isaa mul'isu argatee jira. Peter haadha warraa isaa walitiin waldhabdee keessa akka turee fi wal hiikanii qabeenya adda qooddachuudhaaf adeemsarra akka turan ragaan poolisii ni mul'isa. Miiliyoonarri kuni wayita sanatti himatamee mana murtiitti dhiyaatus dhimmichi hanga qulqullaa'utti wabii birrii miiliyoona 1tiin gadi lakkifamee ture. Sana booda waggoottan 4 darbaniitiif dhokachaa ture. Tibba kana garuu to'annoo poolisii jala ooluu isaatii bulchiinsi Kaalifoorniyaa kan beeksise.
My wife's dead. They took her. Who took her? The guy broke into my house. He drove me here. He had a friend. They've gone in a pickup truck. Okay, so your wife did that. She's dead. They killed. Odeeffannoo keenya kan biraatiin immoo seerota biyyaalee addunyaa keessa jiranii fi adda ta'an kan isin biraan geenyu ni ta'a. Du'uun dhorkaadhaa jedha seerri tokko. Kun akkamiin jechuu dandeessu? Kan biyyaalee adda addaa keessatti keessumattuu Italy, France, Spain fi Norway keessatti magaalonni tokko tokko namoonni du'uu akka hin dandeenye yookaan immoo du'uun dhorkaa ta'uu isaa seera kaa'anii kan isaan jiran. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2012 irraa eegaluudhaan Italy magaalaa Falsiyaanoo keessatti duutii dhorkameeti kan jiru. Kantiibaan magaalittii seerri kun akka tumamu kan taasisan hanqina bakka awwaalchaarraatiin kan ka'edha. France Bordeaux keessattis haala wal fakkaatuun duutii kan dhorkame yoo ta'u adabbiin isaa cimaadha jedha. Maal akka ta'e sirriitti ifa kaa'ee beeksisuu baatus. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Norway Longyearbyen kan jedhamtu keessatti jedha akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1950 irraatii eegaluudhaan namni kamiyyuu as jiraachuu danda'a malee du'uun dhorkaadha kan jedhu seera baafattee ittiin bulaati kan isheen jirtu. Kunis egaa hanqina bakka awwaalchaarraatii kan ka'e akka ta'edha. Kan himamitiin jiru namoonni dhukkubsatanii fi kanneen maanguddoonni garuu bakka biraa deemuudhaan umrii isaanii hafte kana jiraatu malee magaalaa kana keessatti du'uun dhorkaadha jedha. Biyyaaleen kunneen egaa seera kana kan tumatan hanqina bakka awwaalchaarraatii akka ta'es gabaasni barruu Lisbers ni mul'isa. Odeeffannoo har'aaf qabanne kanumadha. Qophiileen keenya itti fufu ammas turtii gaarii. Gayaa jaranaa jennaan egaa teekinooloojiin baay'ateef yookaan jiraateef yakki mul'atu dafee teekinooloojiillee yoo jiraachuu baate si'aayinaan hojjennaan yakki si mul'ata yakkamaanis immoo hin qabamaa olaantummaan seeraas hin mirkanaa jechuudha. Kanaafuu egaa teekinooloojii addaa waan ittiin ija keessa nama laalanii yakkamaa addaan baasan illee hin qaban qorattoonni poolisii biyya keenya garuu namni tokko yakka raawwate nama ajjeesee awwaale yoomiyyuu haa ta'u hinuma qabama. Kanaafuu si'aayinaan hojjechuudha malee dhimma teekinooloojii miti jechuudha. Teekinooloojiinis jiraachuun isaa akkuma jirutti ta'e jechuudha. Si'aayinaan hojjechuu jennaan waa yaadadhe jiranaa. Mee waajjiraalee tokko tokko yeroo deemtanii wantoonni isin mudatan baay'ee ta'uu danda'u. Ani garuu waan tokko kaasuun barbaada. Waardiyyoota yookaan hojjettoota eegumsaa balbalarra jiran. Achi jalqaba waan hundumtuu achirraa ka'a waan ta'eef hoogganaa tokko bira seenuudhaaf jalqaba kan isin simatu barreessituu miti hoogganaa sanas miti waardiyyoota balbalarra jirantu isin simata. Waardiyyummaan hojii kabajamaa hojii simannaa keessummaa isa jalqaba isa keessummaan inni aares inni dallanes inni waa dhibames inni waa rakkates inni booyaa imimmaan haxaawwachaa deemus kan jalqaba argu waardiyyaa sana. Waardiyyichi isa madaa'es madaatti kaasa taanaan. Isa boo'us boo'icha isaatti caalsisa taanaan. Isa aares aarii isaa irratti dabalee haadhuma isaa abiddaaf cidii taasisa taanaan maal hojiin hoogganaa bira seenaa. Tokko tokko yeroo masin deemtanii seentanii akkasitti ilaala. Maal barbaadda siin jedha. Lakkii obbo Abaluun hin barbaadu. Beellama qabdaa? Lakkii hin qabu. Qabas yoo jettan akka nama gatii isinirraa qabu isin ilaala. Waan tokko keessummeessuuf yookaan immoo hojii kooti jedhamee namni iddoo sana dhaabbate tokko xiqqaasa ta'u guddaasa ta'u nama dhufe sana sirriitti keessummeessuun barbaachisaadha. Kun qaroominadha malee gadaantummaas miti. Qaroominadha kun. Kanaafuu waajjiraaleen yookaan biirooleen adda addaa jalqaba dura kan leenjii cimaa kennuudhaa qaban waardiyyootaaf leenjii cimaa kennamuu qaba. Balbalarraati waan ta'eef dhimmi hundumtu. Balbalarraa yoo akka mooltan eessaa dhuftan ani Abaluun jedhamaa waardiyyaa balbala kanaatii mana kanaatii maal barbaaddan jedhee fuula ifaan yoo nama dubbise warqee isaa kamtu irraa harcaame. Maal ta'a? Oma garuu ifannaa arrabsoo dalga nama laaluun
dandeetti kan itti fakkaatu baay'eetu jira. Nama hundumaa miti muraasa namaa. Garuu harki caalu waan akkasiitu jira waan ta'eef seera baratanii, sirna baratanii, duudhaa baratanii utuu bakka sana dhaabbatu ta'ee silaa akkatti nama keessummeessan sirriitti waan beekaniif mee kanarrattitu xiyyeeffannaan taasifamee baay'ee gaarii natti fakkaatanitti. Isuma leenjiin adda addaa kennamu jechuudha hooggantootaafis haa ta'u hojjettootaaf. Leenjiin kennamu kun waardiyyoota balbalarraa ni ilaallata. Inni ilaallatu yeroo baay'ee. Garuu leenji cimaan kan barbaachisu isaaniif ture. Maaliif isaantu gara hoogganaatti, gara barreessituutti, gara hojjettoota warra kaanitti isaantu nama dabarsa waan ta'eef xiyyeeffannaa cimaan, sirni cimaan, naamusni cimaan kan barbaachisu kanaaf isaaniif. Naamusaa fi malaammaltummaan kanarrattis itti hojjete gaarii ta'a. Naamusa jechuun egaa waan baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef jechuudha. Naamusaan hojii ofii kabajanii hojjechuu, naamusaan nama keessummeessuu, naamusaan uffachuu, waan hojichaaf malu hunduma eeganii kabajanii hojjechuu jechuudha. Naamusa jechuun waa biraan qabu. Kanaafuu isa kanarratti utuu xiyyeeffatame baay'ee gaarii ta'a. Baay'een namoota kanarratti sirriidha kun akka jettan shakkiin qabu egaa warra hojii keessan kabajanii fuula ifaan nama simattanii yoo namni hin jiru ta'es hin jiru jettanii yoo namni jira ta'es jira jettanii konkolaataan hin galu soo ta'e dhiifama guddaa konkolaataan galuu waan hin dandeenyeef ala dhaabbadhaa baasisiin jedhan nageessu ati jecha nama ifachuu utuu akkasiin godhii warri nama keessummeessitan waan jirtaniif isin galata argadhaa. Beekumsa kana sinirratti irraanfatu, ogummaa kana sinirratti irraanfatu, naamusa kana sinirratti irraanfatu, warri kana immoo hin qabne irraa baradhaa jenna. Adaraa warri waajjiraalee mootummaas leenjii kennaa fi waardiyyoota keessaniif. Ogummaa isa kaanitti immoo yeroo adda addaa sagantaa keenya irratti kaasnee seera naamusichi barbaadu, sirna naamusichi barbaadu maal ta'uu qaba isa jedhu sana kan taasifamne hin kaasnaa taajabbii keenya jechuudha. Amma kallattiidhaan gara walalootti dabarraa walaloo keenya har'aa kan nu dhiyeessu Abboomaa Margaati. Abboomaa Margaa wajjin immoo daqiiqaa muraasa turaati ana wajjin deebinee wal argina. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Gaafa hubatee ilaalu sabni kun akka hin qabne amala wal jibbaaf hamachuu alagaa meeqatu hawwa Oromoo ta'ee dhalachuu. Maanguddoon eegsiseetu safuu ganamaaf qaataa hin hatiinaa hin sobiinaa jedhee lallabaa jiraata. Eeyyee Oromoon yoo waan gaarii hojjete keessi garaasaa ciisa karaa daba hin qabne gorsee wal agarsiisa. Warri guunaa fi sabboo warri maccaaf tuulamaa gurguddaan ayyuu keessaa hundee nagaaf muudamaa warri siikkoo fi mandoo warri humbannaaf ituu doolaaraaf yuuroon miti jaalalonneen si bitu. Qalbii sirriin xiinxaltee hordoftee laallaan faana raayyaaf asaboo jennaani jaalalatu ittaana. Durdur irraatii kaasee kan nu gorsan abbaaf haati seerri bara ammaa kun koppii safuu keenyaati. Bilookkeettiidhaan utuun ijaariin alaa bosona murree gaaddii sodaa jalatti nu taqa kennaa turre. Isa durii nuuf raggaasisan yaa'iin abbootii fi beeraa maqaa kan biraan qabu safuun mataansaa seera. Safuudhaan guyyaa tokko oollaanii mufachuun ni hanqata abjuun halkan arganuu hiikuufuu ni salphata. Ajajarra darbanii yoo tasa cabsan duudhaa seera keessas hin jiru inni akkasii safuudha. Daandii amminaarra deemuun bu'aa hin buusu lakki alarjikii ta'uu qaba jiruu keenyatti yakki. Bara addunyaan nagaa buusuu fi rasaasa mudhiitti hidhate Oromoon garuu safuudhaan buluudhaa fi nagaa isaa filate. Safuudha dhaabbata keenya nagaa immoo godhannee bantii aduun dimokiraasii addunyaa maqaa keenyaan baatee galti. Ulfaadhaa. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa Safuu Seeraa. Sagantaa keenya Safuu Seeraa OBN sagalee uummataa fi tajaajilli beeksisaa fi bashannanaa Zinnaa Sholaanii waliin ta'uudhaan qopheessan kunoo gaa itti jalqabnee walaloo isinii dhiyeessinee akkasumas immoo odeeffannoo isinii dhiyeessinee amma immoo qabxii tokko qabannee jirra. Qabxiin kun immoo kan inni irratti xiyyeeffatu dhaggeeffataan keenya yookaan daawwataan keenya tokko kan isaan fidanii dhufan irratti xiyyeeffata. Namoota kaaniif barnoota ta'a yookaan immoo muuxannoo ta'a jechuudhaaf kan sagantaa kana kan dhiyeessuu barbaannee fi
qaamolee dhimmichi isaan ilaallatu tokko tokkos gaafannee waliin qindeessineeti kan gurmeessinee dhiyeessinu. Ammaaf garuu abbaan dhimmaan kun gara istuudiyoo keenya magaalaa Finfinnee waan dhufaniif isaan wajjin turtii taasisnu kutaa tokkoffaa isaatiin waliin ilaalla jechuudha. Abbaan dhimmaa keenya kun yookaan immoo wanta kana namni hubachuu qaba barachuu qaba kanarraas dhimmoota adda addaa barataa olaantummaa seeraas mirkanaa'uu qaba kan jedhan obbo Abbuu Bakarooti jiraataa magaalaa Finfinnee ammaaf dhaloonni isaanii immoo godina Arsiiti. Gara istuudiyoo keenya dhufuu keessaniif obbo Abbuu Bakaroo guddaa isin galateeffannaa dhimma isin fiddanii dhuftan immoo namoota kaaniif akka barnoota ta'u yookaan immoo muuxannoo akka ta'us abdii qabna maal jettu? Ani kana wanti jedhu lammiin keenya ilaalee gowwoomsaa kanarraa akka barannu gartee qaamni seeraa kan nu fakkaatee lammii Oromoo fakkaatee ammas ragaa sobaatiin hawaasa keenya kan gargaaraa hin jirre jira. Kanaaf isaan irraa baratanii uf beekanii akka nama keenya gargaaran anillee wanta kana qaamni dhimmichi kun ilaallatu ammallee wanti kun furmaata arganne. Yeroo ammallee wanti kun furmaata argatee hin jiru. Maaliif akka furmaata argachuu dhabe? Hanga ammaatitti qaamni seeraa kan dhimmi kun ilaallatu wanticha kana akkanaaf faana bu'uu har'arraa hin jedhan. Dhimmi ta'e dhimma gurgurtaa manaati. Gurgurtaa manaa kun immoo ragaa sobaa yookaan immoo kaartaa sobaatiin manni gurgurameera. Manni kun immoo kan obboleessa kooti jedhu guutummaa seenaa isaatii akka eessaa ka'ee akka inni eessa ga'ee fi maaliif gara kana akka dhufan obbo Abbuun nutti himu jechuudha. Isaanumarraa dhageenya obbo Abbuu amma ragaanis baay'eetu isin harka jira. Maaltu maal ta'e mee nutti himame jalqaba dura? Wantichi ta'ee bara 2007 sa'aatii 7tti kaartaan manaa badee ture. Bara 2007. Bara 2007. Bara 2007 gaafa kaartaan baduu deemee waajjira poolisiititti dhaqee galmeessisiise kaartaan manaa badee fudhatamee jira. Kan Abdulaziz Bakar Faqooti. Abdulaziz Bakar eenyu? Bakar Faqoo obboleessa kooti. Kanaaf kaartaan kuni inni eessa deemnaan isin kan isin dhimma isaanii hordofaa jirtan? Inni maramaa harka seeraa jira qaalitti jira inni hanga ammaatitti itti murtaa'ee mana mana sirreessaa jiru? Mana mana sirreessaa jiru. Kanaaf inni xilaa seeraa jala waan jiruuf nuti immoo baadiyyaadhaa gaafa kana haadha keenya as jiranii amma haati keenya lubbuudhaan hin jiranii sababa wanta kanaa dhukkubsatanii damgiffiitii godhatanii osoo deddeebi'an daddarbaa dhiigatiin qanii rabbii nurraa isaan fuudhee dhimmichi kun baay'ee tokko waan na gaddisiisu keessa haati keenya dhimma kanaaf osoo dhimmaman osoo ganamaa galgala booyan argitee mucicha kana kan qabeenyi kun jalaa fudhatame eega isaan dabran bilbilaan dhagaye inni isaan bira dhaqaniitiin hin dubbifne jechuudha. Ilmi maal jedheetiin mana ani keessa jiru keessaa wantichi kun fudhatame kan osoo namni biraa nu biri jiraatee isintu fudhatee jedha akkamitti wanta kana manaa bahee achi dhaqee achirratti immoo ragaan sobaa irratti qophaa'ee gaafa ragaan sobaa irratti qophaa'ee hojjetamu kana qaamichi seeraa kan inni ilaallatu faana bu'ee wanta kana kasilaa qulqulleessuu qabu nuti deebisaa ture wanta kanarratti maaliif asirratti waajjirri lafaa kan aanaa sabbataallee waajjira lafaa biratuun ga'in dura akkamitti akka kaartaan kun mana keessaa fuudhamee fi akkamitti akkasiin gara iyyannootti deemtan nutti hima. Dhugaadha inni kan bade guyyaa sa'aatii 7tti bara 2007 ji'a 11ffaa keessa jechuudha. Kan inni bade achirraa isa kana qabadhee waajjira lafaa fidee xalayaa waajjira poolisii kana kaartaan lakkoofsa kanaan jiru badee jiraa jedhee galmeessisiise. Lakkoofsi isaa meeqadha? Lakkoofsi isaa 9:24 Sakamin kaartaa lakkoofsa isaa asirra lakkoofsa kaartaa jira tuqamee jira. Siif kenna kaartaan lakkoofsa kaartaa kanaatu lakkoofsa kaartaa kanaan lakkoofsi kaartaan kun badee jira jedhee nu jalaa badee jira jedhee dhaqee xalayaa kana galmeessisiise gaazexaa irratti baasisiise. Kaartaa badee jettanii jechuudhaaf isin obboleessa keessan irraa bakka bu'ummaa qabdu? Bakka bu'ummaa fudhadhee gaafa kana amma gaafa 2007 kana bakka bu'ummaa hin qabu. Amma maannaan jedhaa waajjirri lafaa dura bakka bu'ummaa kee sirreeffadhuuti bakka bu'ummaa keetiin kootuti gaafadhu maaliin gaafattamee qabeenya obboleessa kiyyaa bade jettee naan jedhan achiin booda 2008 waggaa tokko booda 2008 bakka bu'ummaa irraa fudhadhe dura akkasumatti hin deddeemaa ture achiin booda bakka bu'ummaa fudhadheetiin kaartaan kun nu jalaa badee jira jedhee dhaqeetiin
waajjira lafaatii fi xalayaa kana itti fidee gaazexaadhaaf akkanaa barraa'ee kaartaan biraa nuuf kennamuu jedhee kaffaltii kafalee gaazexaan irratti bahe 2009. Gaazexaa sana argee namni dhufe jira? Gaazexaa sana argee isa soba hojjete kana dhufe nan bitee jedhee eenyurraa bittee gaafa jedhamuun Mangistuu Alamaayyoo Kabbadaatu natti gurguree jedhe. Mangistuu Alamaayyoo Kabbadaa dhiyaatee waajjira poolisiitti irratti jecha isaa kana kennate. Ani Mangistuu Alamaayyoo Kabbadaa eenyu? Isa maqaa isaatiin jarri ragaa sobaa hojjete kana. Itti fakkeessanii kan isaan amma nama Mangistuu jedhamu beektu simsaan isa dur jira. Qaamanuu jira Mangistuun kun. Kan obboleessa kootiif gurgure inni. Mangistuunni amma ittiin ragaan sobaa ba'e jettanii fi Mangistuunni isinitti gurgure kun adda addaa? Injiru. Mangistuun tokkichuma. Mangistuma tokkicha kana maal godhan seete? Kanuma obboleessi kiyya irraa bite kana Mangistuun jira qaaman obboleessi kiyya mana sirreessa jira miti. Isuma fakkeessanii osoo Mangistuun quban qabaatiin lakkoofsa mana isaatiin mattaawaqaa hojjetan. Mangistuma isa dura gurgure sanaa? Isa fakkeessanii jechuudha. Maqaan kana isaati malee suuraan kan nama biraati mallattoon kan nama biraati. Qabduu ammas? Ragaa sobaa jira'ee. Isa kana kinoo kan isaan Mangistuudha jedhanii qopheessan. Isa kana qopheessan. Inni kun ragaa sobaati. Mangistuun isa kana kinoo. Kun Mangistuu Alamaayyoo Kabbadaa jedha. Kunooti Mangistuun Alamaayyoo Kabbadaa isa kana. Kuni qaamanuu hin jiru. Suuraa qaban kunis? Hin jiru. Inni Mangistuun kun hin jiru. Kanaayyuu tokko kaananii miidiyaa irratti haa bahu wanti siin jedhuuf namni kuni nama hin jirre. Garuu suuraa hin jira. Suuraan kan eenyu ture? Hin jiru hin beekamu abbaan isaa. Hin dhufne? Hin jiru. Mangistuun inni dhugaa isa kana. Mangistuun kun jira amma bilbilaan amma haasofsiisuu dandeessa. Mangistuun kun jira? Jira waajjiras deddeebi'aa jira jecha isaallee kinoo kennee jira. Waajjira poolisillee dhufee ani eega 2002 gurguree 2008 itti deebi'ee gurguruu hin qabu jedhee jecha isaa poolisiittillee kennatee jira. Dhimma kana waajjirri poolisii akka itti ilaalan na dhibe'an. Ragaa sobaa ta'uu isaa qulqulleeffatanii jiru. Lakkoofsa manaa kanaan deemanii gaafa mattaawaqaa kana dhaqan mattaawaqaan kun gandatti hojjetamuu dhabuu isaa qulqulleeffatanii jiran lakkoofsa kanaan. Lakkoofsi manaa tokkodha. Umuriin xiqqoo ishee waggaa tokko isatu boodatti hafa. Kun 35 jedha inni 34 jedha. Maqaan ammaa akaakayyuutti tokkumadha. Bakki isaan jiraatanis tokkumadha. Suuraan immoo adda adda. Miti? Akkasii. Amma lakkoofsi manaa kuni kan Mangistuu kanaati. Namni kun lakkoofsa manaallee hin qabu. Ofiifuu hin jiru mana qabaachuuf. Lakkoofsi kuni kan Mangistuu isa kanaati. Ofiifuu hin jiru kuni. Nama hin jirre hin jiru. Hin jiru. Waamtanii innaan dhabame? Hin jiru. Inni kunuu fidadhu jennaan dheeffee miiree inni kuni. Inni kun isa kana deeman hattichi kuni. Eenyurraa bitee gaafa jedhamu Mangistuurraa hin bitee jedha. Mangistuun kana malee kun hin jiru. Tole. Mangistuun isin harka jiru kuni isinitti gurguraniiru. Gurguranii jiran. Mangistuun kun immoo manuma sana gurgure jedhamee kan hojjetamee ragaa sobaa dhugaa miti sobadha. Waraqaa eenyummaa Mangistuu jedhu kuni kan hin jirre. Hin jiru. Kan jiru waraqaa eenyummaa sanaan jechaa jira. Akkaana. Kanuma innis addaan isinii baasire. Kan amma poolisiitu. Wantoota kana lamaan eenyutu addaan isinii baasire? Waajjira poolisiiti. Maal jedhani meerre? Waajjirri poolisii maal godhee lakkoofsi manaa kanaan qabatanii gaafa dhaqan Mangistuu kana argatan. Mangistuu kana waajjira ofiitti waaman. Mangistuun kun jecha isaa kenne isa dhugumaan jiru kan. Isa namicha soba hojjete kanaan Mangistuu kana fidadhu jedhanii. Atillee kee fidadhu jedhanii. Inni kan isaa uumameen jiru miree duraayyuu sobaa. Maal godha inni achi keessaa nama qaba jechuudha biirooma keessaa warra isa gargaaru jechuudha. Isinis Mangistuu keessan fidadhaa jedhamtan? Namni kunis namni Mangistuu kanarraan bite kan jedhu kun kan mana sinirraa kaartaa fudhatee innaan dhaxxanii mana keessa dhabdan kun Mangistuu ofii fidachuu dadhabe? Hin jiru kaa eessaa fidamaa? Hin qabu eessaa qaba Mangistuu jedhee mattaawaqaa hojjete malee Mangistuun kun hin jiru. Fidii jedhanii qaaman hin argamne. Maal jedhe? Ani Mangistuu amma argachuu hin dandeenye dura dallaala beekaa maal jedhama hin dhiyaatu gaafa fedhu hin dhufaa gaafa fedhu hin deema. Isa immoo maal godhaa kanarratti poolisii wayii bakka buusee inni seeratti makataa godhateeti na as faraarra'an akka achi hin dhufne ati. Shugguxii ofirratti daqqanatee ati
kan hin hojjetu kun asitti nuti bitannee jirra hin beeknu mangistuun kana eessaa finna bakka kaartaa baafannee jirra kaartaan orijinaali nu harka jira maaliin nu harka jira wanti ati nu gootu hin jiru hin beeknu mangistuu binnee jirra bakka nu ragaa muluu harkaa qabnaa jedhan gaafa mangistuu kana fidadhaa jedhaniin immoo hin dheefu irra amma namni ragaa sobaa kana hojjete isa kana maaf qabamuu dhabe hanga yoona amma anaan qabii jedhu nibreen isaa jira maaf qabamuu dhabe Muhammad Imar jechuun kun namicha ragaa sobaatiin deemu kan mana bite jedhee haadha mana isaa takka ragaa godhee jechuudha Tamiimaa Jamaal niitii isaati bittaa gurgurtaa gubbaa jirti nam bite jedhee ragaa sadaffaa ishii godhee isa kana jechuudha isa kanaan amma seeraan anallee hin barbaadinaan jedhe waajjirri poolisii bakka argiteetti atillee qabinaan jedhan isaan immoo qaamni seeraa hin deemne haga danda'amuu qabu isaan hin deemne maaliif nibree kanaan qabuu danda'u. Manni isin amma jettan kun nibree biratuun ga'e manni isin amma jettan kun magaalaa Sabbataa keessa jiramti. Ganda Duwwaa 8 keessa jira. Ganda Duwwaa 8 keessa magaalaa Sabbataa jira taana namni kun gara teessoo isaatiin dhufeen beeku akkamitti achitti argamuu dadhabamee naan dhaqiitii qabi jedhamtu. Amma namni kun dhiyaatee jecha isaa kennee qaama seeratti dhiyaatee waasidhaan bahe Muhammad Imar kun hanga itti qulqullaa'u shakkamaadha miti achi dhufee waasii isaa jecha irraa fuudhanii jecha isaa kennatee gale amma immoo badee dhabnee jirra bilbila nurraan kaasuu bilbila cufatee jira. Wabiidhaan bahee moo? Wabiidhaan bahee argachuu hin dandeenye. Wabiin maaliif qabame moo maal qabsiise? Mallaqaa jedhanii isaan immoo maal jedhu warri amma immicha kana warri Oromiyaallee beeku maal jedhu dura suuta jenneetu namicha kana harkatti galfannaa wabiin isaa mallaqa waan ta'eef wabii mallaqaatirra dura inni nuu qabamuu qabaa jedha. Maallaqa qabsiisee kanarra ani waan inni qabsiise hin beeku hin qabamne immoo nibree kana maaliif manga tiraanspoortiitti kennanii naaf qabsiisuu dhaban wanta ani dadhabaa ta'eef inni tasaabii qaba jabuutii taa'etii achirraa as birrii as ergii dalaga ammallee ani immoo makiinaa keessa buleetiin akkamitti qabeenyi keenya osoo an argu nyaatama hattuudhaan jedhee deemaa jira rakkadhee inni achi taa'etu tasaabiidhaan waan dalagu mallaqa qabaa asitti immichi isaa nama hordofuuftu jira kanaaf qabamuu dhabe kanaaf ragaan sobaa kun ammallee qaama inni ilaallatu bira naa ga'ee guyyaa gabaabaa keessatti akka furmaata na argatu jedhaan. Eenyu dubbistan obbo Abboo ammasin? Kabajamtoota hordoftoota keenya dhimma jalqabne kana akkuma daawwattanitti kunoo eegalleerra sanada ofii yookaan immoo dookumentii ofii wantoota nama barbaachisan kan akka dhimma lafaa kan akka dhimma manaa akkasumas ragaalee jireenya ofiif barbaachisan akkamittiin kaa'amuu qaba inni jedhu gaaffii keessa kan galudha. Hattuudhaaf saaxilamaatu ta'uu baatee to'atamuu baatee gaarii ta'a. Iddii hatame immoo furmaanni isaa maal ta'uu qaba akkamittiin furama wanti hatame tokko dookumentichi takka abbaa sanarraa habaduyyuu haa hatamuyyuu malee eessa taa'uu qaba bakki inni taa'e sun immoo akkamittiin eegaa jiru yoo eeganiiru ta'e immoo akkamitti sabadi sana furmaatatti barbaadu isa jedhu sadarkaadhaan gaafannee kan isinii dhiyeessinu ta'a kunis dhimma seeraatti xiyyeeffata waan ta'eefi egaa kan gara biiroo keenyaa dhufanii seenaa isaanii nu hirmaachisan isinis akka barnoota irraa argattaniif jenneetu kan dhiyeessine waan ta'eef kutaa lammaffaa isaatti fufne akkasumas immoo qaamolee kaanis gaafannee kan isinii dhiyeessinu ta'a kanaaf addaan kunne torbanitti deebi'uudhaaf walumaa galatti sagantaa nuti har'aaf jennee qindeeffanne kan safuu seeraa kan ammaatti daawwachaa turtan fakkaata waan nu wajjin turtanii nu daawwattaniif waan yaada nu laattaniif guddaa isin galateeffanna ammas yoo yaada qabaattan karaa lakkoofsa bilbila keenyaa 0114 70 haloo jechuu dandeessu yookaan immoo karaa imeelii keenyaa nu erguu dandeessu feesbuuk irrattis ilaalaa yuutuubii irrattis akkasuma ilaaluu dandeessu kanneen sagantaan isin miliqee hanga torbaniitti torban kun torban nagaa torban jaalalaa fi torban gammachuu torban gurri keenya aagatti dhaga'u iji keenyas aagatti argu nu haa taasisu jecha kan isin wajjin ture ana Zinnaash Olaanii Doorsis gama ogummaa kaameeraa fi ogummaa kan biraatiin immoo kan nu wajjin turanis jiru Lataa Zariyuun ogummaa kaameraatiin irra nu wajjin jira kanneen istuudiyoo keessa hojjetan hundumaa wajjin ta'uudhaan torban kun torban nagaa torban jaalalaa akkasiniif ta'uun hawwa nagaatti.
Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa, Safuu.